eenyu namni nagaa hin feene kan jedhu sun anaafarra nama hubatuuf diidaa jechuudha. Maaliif bifa akka kanaatti bifa amma dheena kan agartu kanaaf barbaada. Inni kun ammoo wareegama kalee bahee fi kaayyicha itti fufiinsaan nuti irraa fuune sanaaf iggitii kan ta'uu miti. Kan dhuunfaadhaati yoo ta'een alatti inni kana jechuun kan sanarraa hin baranne jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaltu ta'amee diraamaan deemame kana sabii kennas hawaasi kenna walumaa galatti akka afarfamaa jiru kana osoo hin taane taatuma achi keessatti ta'amaa jiru sun maaliif wanni kun godhamuuf barbaachise ka jedhu sana gadi fageenyaan laaluu qabaa. Kun tapha Oromoo tuffachuudha. Tuffiidha kun. Saba kan tuffiidha. Wanni kaleessa itti godhamaa ture wareegama gasga'u sun itti salphisuudha. Nu dhuunfaa kennaa fi miti. Namni waraanni bilisummaa Oromoodhaa goleelee amma zoonilee 8 keessa jiru kun fedhii dhuunfaa mataa isaatii fi miti. Waan uummata kanarratti godhamaa jiru sun akka hanqatuu fi akeeka kaleessa wareegama ulfaataan itti bahe sun Oromoon abbaa biyyummaa isaa sana. Oromoon sirna isaa kan isa kabachiise sun gartee kabeebsaan kan deemu sun dhugaadhaan akka dhaabbata abbaan biyyummaa isaa akka ta'u. Warri har'a maqaa Oromootiin askaami kun namni kun gaafa chaartaraatirraa kaaftee hagammaatti dhugaa laal kabeebsaa dargiilleen lafaan kennee jedhee kabeebsaa xiqqoo tokko godhee kaayicha san dhabamsiisuudhaa barbaade. TPLF dhuftee jennaan ammoo afaaniin dubbata jettee hanga tokko wayyaa dargiitirra wayyaa laf keette xumuratti kaayicha kana balleessuudhaaf ammoo kan ta'uu danda'u kabeebsaa fakkeessaa Oromoota aangoorra jiraachif san lafa kaa'umaa san godhame. Isa sanatu raawwatamuutti jira jechuudha. Isa sanaa jechuudha. Wanti godhamaa jiru kun yoo Oromoo ta'e yakka agas geettu san saba kanarratti raawwatu ture. Qabeenya irraa balleessee oobruu isaa baangaan ciree ibiddatti qabsiisee badii agas ga'u san kan eenyuun Minilik godhaa ture san Oromoodhaa jedhamee taate kan cufan godhu ture. Waan qajeelladhaan karaa qajeelladhaan saba kanaaf deebiin isaa deebi'uu mala. Kan isaan godhaa jiran ammoo kabeebsaa kana jalatti sabboonummaa Oromoo balleessuudhaaf dhoksaadhaan deemamaa jira. Isa kanaa jechuudha. Wanti ammaan tanatti har'a isaan kaasan kun deenna kanatti gannoota 6 kana kan uummata kanarratti raawwatamaa ture. Adeemsa keessatti bahaatii dhufe. Uummati kunis deebi'ee agartee ba'aan itti ulfaatte, yakki itti ulfaatte yeroo gabaabduu dhiyoo tokko keessatti hiriira bahesan keessatti yakkoota isarratti deemaa jira san uummati kun afaan tokkoon Oromiyaa guutuu keessatti bahee mallattoo argan. Mallattoo uummati kun akkasitti waan godhamaa jiru kana argee nutti fincilaalaa ta'edhanii amma uummata kana afaan faajjii uumuudhaaf diraamaa raawwatame malee kan eenyulleen bakka bu'uu miti siin jedha jaaldaantii dhiifamallee yeroo dibifaa walitti deebinaa malee. Rakkoon jiru waan qabxii kana keessaa osoo hin baane Shimallis Abdiisaa yeroo tokko Naqamtee deemee achitti waraana bilisummaa Oromoof jecha akka faannoo loluu hanqatan yookiin immoo dadhaban kaasee ture. Egaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin garuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ABO keessaa akka ba'ee sanyii Nagaasaa immoo ajjechaa darraatti raawwatee waraana bilisummaa Oromoo faannoo wal ta'etu tapha siyaasaa yookiin bu'aa siyaasaa barbaachaaf godhe ka jedhutu jira. Waraana bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf dantaan uummata Oromoo haga eessaatti faannoo waliinis immoo walitti hidhatiinsa inni qabu maali? Namni kunis maaliif kana jechuu barbaade ka jedhu gabaabsaatiin ukaasaa keessaa baane. Dassaa jaaldaandii. Egaa namni silaattuu gadhoome waan hambifatu hin qabu. Dhimma darraattis sanyii waan irraa beekuu hin qabu. Dhimma darraa keessatti wanta irraa beekuu hin qabu yoo akkam guddatte naannoo nyaamarfaa oo beekeen alatti maantu bakka sanatti ta'ee waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Kunuyyuu mallattoo inni nama agarsiisu. Egaa maal barbaade? Kanaafuu wanta saba bakka bu'anii osoo hin taane
wooma agartee nyaapharraa adda hin taane yookaan nyaaphummaa agarsiisu tokko ani kanatti mul'atu nyaaphummaan kana caalee jiru. Kana caalee hin jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaa darraan waan inni beeku hin qabu. Waan irraa beeku hin qabu. Amma waan darraan ammaa san barbaadu garuu agartee waan garaagarummaa Shimallis irraa addaanatti hin mul'anne jechuudha. Afaan Shimallis sun jedhee malee waan dhibiidhaas hin jechuun na dhibaa jechuudha. Wallaggattis ta'u darraattis ta'u mootummaan warra isaan fakkaatu uume maqaa adda addaatiin uummata kanarratti yakka akkasiisan dalagsiisaa ture. Na miidhachiisaa ture isaan. Waraana bilisummaa Oromooti irratti agartee hojii manaa akka waraanni bilisummaa Oromoo wayiin qabamu godhuudhaaf jedhanii yookaan waraana bilisummaa Oromoodhaa dur dhaabsisuudhaaf godhanii Wallaggattis kan hidhachiisan darraattis kan godhamaa ture sunuma ture jechuudha. Darraattis sanuma godhamaa ture. Warreen yakkoota akkasiisan dalagaa turan warruma mootummaan hidhachiise. Warruma mootummaan hidhachiise san godhe. Faannoo maalii walumaa galatti namni uummata Oromooti irratti yakka dalage nu akka waraana bilisummaa Oromootti nyaapuma kamiyyuu. Kan uummata waraana bilisummaa Oromooti irratti yakka dalage kanu nuuf nyaapuma akkuma nyaapaattiin herreegna jechuudha. Garuu dabaa akkasitti godhame waan dhugaan lafa jirtu kan jirtus hin jirti. Garuu bakka darraatti godhame sun erguddaan sana warreen jirus hin jira. Walumaa galatti diraamuma adda addaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabsisuudhaaf yookaan waraana bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaaf bakkoota adda addaatti shiroota adda addaatu raawwatama. Yoo lixa shawaa lixaatillee gad dhuftee warreen hidhatamanii uummata keenya akkas godhaa jiru sun eenyu namni qoratee adda baasuu danda'a. Eenyutu hidhachiise? Eenyu namni hidhachiise? Lixa shawaa keessatti warra yakka akkasiisan daddalagaa turan sun namni hidhachiisaa tureen mootummaatti hidhachiisaa ture. Isa garri bitis hin beeku mootummaatti hidhachiisaa ture kamiyyuu. Mootummaarra jiru kanatu warruma ammatti maqaa dhooftes kamiyyuu kan hidhachiisaa jiru, kan hidhachiisee fi yakka kan dalagaa jiru mootummaadha jechuudha. Kanaafiyyuu anaan garaagarummaadha jedhee jechuudha. Waa'ee dhimma darraati irrattis haa ta'u shawaa lixaati irratti dalagame yookaan horra guduruu naannoo horra guduruutti dalagame mootummaan kan raawwate mootummatu uummata kana jilbiiffachiisu, uummata kana nuffisiisu, achiin Oromoo jedhee nuffisiisu agartee gaafuma isaa kaleessaa abbaan isaa akaakuun isaa kaasaa ture sun akka isaan hin kaafne akka barbaadanitti callisanii maqaa Oromoo dheffaadhaan kan dhibiitii agartee sirnuma kaleessa deebisuudhaaf kan godhaa jirudha jechuudha. Kan godhaa jirudha. Kan egaa gochaan inni godhaa ture gannoota jaan dabre keessatti godhaa ture dheenna kana dhoowwee mallattoolee mul'ate keessaa naasuu san keessaa obbaasuudhaaf afaan faajii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bifa akka sanaatitti naannolee adda addaatittis yookaan wiigiitti naqanii yookaan ammoo namni takkaan takkee lama sadeen tokko qara ofii isaaniitti kaa'anii rifeensa guddifattellee yeroo ammaa kanatti keessattuyyuu warroota duraan waraana bilisummaa Oromoo keessatti dhossanii galfatan cufa yakkoota adda addaa Oromoo irratti raawwachaa turan gara waraana bilisummaa Oromootiin yeroo sirnatti deebisuudhaaf tattaafatamu xumura isaatirra ga'e warra guurratan qalbiitti daranii garsiisanii kun ammoo isa sana gardabarsuudhaaf rakkina har'a mootummaan kun keessa jiru dabarsee uummata sochii xiqqaa argee mallattoolee arge sana afaan qabsiisuudhaaf ajandaa uumameen jedhagaa jaaldaandii. Ayyee ittaanaa ajajaa olaanaa Abaaboo jaalgammee guddoo galatoomaa ayyee gara gaaffii keenya biraatti dabarra. Dhimmumaa maqaa araaraatiin burjaajii fi tirgaa yookaan immoo tapha siyaasaa taphatamaa jiru keessatti gahee fudhatanii kan taphataa jiran dhimma abbootii gadaati. Egaa akka isin olitti kaastan waamicha nuu godhanii uummata Oromoo dhageenye jedhama. Garuu uummanni Oromoo isaan dhagaan kun
bilisiginnaan erga aangootti dhufee yeroo cufayyuu uummata Oromoo hiriira baasee balaaleffachiisuu, sakattaasisuu, waraana bilisummaa Oromoo jedhanii sanammoo gaafa dadhaban kottaa galaa jedhanii deemaa turuun isaanii beekamaadha. Egaa kana keessatti abbootiin gadaa dhimma kana keessatti yeroo hojii hojjetantu jira. Waraana bilisummaa Oromoo roorroo moo waamicha uummataatu roorroo furmaata argateetu galamoo waamicha uummataatu isa galchaa ka jedhu akkasumas abbootiin gadaa adeemsa sirriin ta'an hojii loogii hojjechaa akka jirantu beekama. Yeroo barbaadan nama abaaruu diina Gujii bakka hin buutu, Wallagga bakka hin buutu, Boorana bakka hin buutu waraanni raasaa jiru yookaan daggala jiru jedhu gaafas deebi'an immoo bilisiginnaa waliin ta'anii kottaa galaa isin ilmaan teenyaa hin du'inaa yeroo jedhanii dubbatantu jira. As keessatti Oromoon gadaa qaba moo abbootii gadaa qaba? Abbootiin gadaa amma akka kanatti jijjiiramanii dubbatan. Abbootii gadaa Oromooti moo akka sirna gadaati? Abbootii gadaa bilisiginnaati jechuu dandeenya. Kan akkamiin ibsitu Jaal Gammachuu? Jaaldaanti egaa sirni gadaa Oromoo jaarraa 15ffaa keessatti rakkinoota jaarraa 14 ga'u Oromoon hiraaree laftitti dhiphatee bakka murtaa'e bakka xiqqaa tokkotti walitti galee kan Oromoo dandamachiise sirna hafuura dhugaa qabu kan kijiba hin qabne kan dhugaadhaan Rabbiin Oromoodhaaf kenneedha. Agartee inni kun ammoo dhugaadhaan kan Rabbiif Oromoodhaaf kenne kana kan akka gammachuutti na jechisiisu yeroo sanaa fi sirna sana gattaa'e akka inni itti gajjiru san haala yeroo san sammuu addunyaan tun irra jirtu waan san kalaqxee laf keetti fi agartee waan inni jiru ka agartee na biratti garaagarummaa guddaa qabudha jechuudha. Maal asiin jechuu barbaada? Hafuura Oromummaa kan qabu agartee sirna mataa isaa kan qabu kan hin gorreerra dhugaa malee dhara kan hin dubbanne deemsa kan qabu haasa'a sirnatti qabu haasa'uma haasoftuyyuu akka itti haasoftu kan qabu deemsa deemtuyyuu akka itti deemtu kan qabu walumaa galatti sirna bal'aa Waaqayyoon Oromoodhaaf kenneedha. Agartee egaa booda Oromoon rakkootti gaafa seentu irraa gortee hafuura kanarra ofittummaatti of geessitee waan hedduu gaama kaasu nam dhibaa sa'aatii waliin isa sanarraa gorsumatu Oromoo wareegamaa gas ga'u san baasee abbaa biyyummaa dhabdee aga Oromummaa siitiyyuu dhabdee eenyummaa sii dhabdee akka dhibiititti nama dhibiidha taatee kan saba dhibii taateetti jijjiiramtee turte tokkotti isa geessee jechuudha. Agartee egaa qabsoo keessatti ammoo hafuurri sirna qajeelaa fi qulqulluudhaa kun yeroo itti gad dhufaa jiru san keessatti mallattooleen har'a mul'atan kun cuftuyyuu hafuura sirna kanaati. Ammoo yeroo ammaa kanatti akkan annatti mul'atutti sirna sanarraa kan goree fedhii dhuunfaa yookaan fedhii namoo biraa kan Oromummaa ayyaantummaa Oromummaa ofirraa qabu sana gadhiisee wanta akkasitti guututti itti mul'ataa jechuudha. Inni kun ammoo Oromoodhaaf miidhama kasaaraadha. Sirna sanaan deemee yoo jedhe taate waan amma fedhu hawwii nagaa fedhu kanallee ni fudhate loogitti galee cubbuu dalagee jennaan Oromoo balleesse. Kanaaf warreen isaan ammaan tanatti maqaa abbaa gadaatiin uuman kun sirnaa fi hafuura kaleessa jalqabaa isa warra sanaan guutamanii yookaan sirnichi san hordofan osoo hin taane mootummichi sirna kanaa Oromoon sirna kanaa maqaa sirna kanaatiin akka malee walii galte yookaan tokkummaa siin qabdi isa kan sii deebifne jechuudhaaf keessatti iyyuu gannoota ja'an dabran gandattis aanaattis abbaa gadaa jedhanii muuduun inni kun ammoo kan sirnicha hin hordofne kan sirna sanarraa bahe
kan fedhii dantaa warra piippiidhaa guutuudhaaf abbaa gadaa jedhame malee abbaan gadaa yookaan abbaan gadaa sirna san keessa jira. Gahee fi gaafatama isaatis deemsa isaatis haasaa isaatis achi keessatti kan laf kaa'ame qaba. Agartee sana warra hin guuttanne kan piippiin deebitee maqaa abbaa gadaatiin laf keette. Kanaaf kana keessatti egaa kanaan duralleen ganna 2019 irralleen akkaataa ta'eetti fi akkuma amma horii eegalee jetteen kana gaafa sanalleen murnii akkasitti horii eegalee kan walumaan beennu garuu qabsoon itti fuftee malee darana jabaattee malee duubatti hin deebifne. Hanga sana burjaajii agas goosuun gama kanaanis gamoota namoota adda addaatiinis itti uumame yeroo gabaabduu yeroo akkasitti inni lafaa ol ka'aa jiru sun gartee gufuutti ta'ee cabee gad deebi'us garuu balleessuun hin danda'amne. Itti fufeetum sadarkaa har'a kana ga'een. Kanaaf kanaan jechuu barbaadu deemsi abbaan gadaati maalii jedhamee deemsuun sirrii qajeelaa akka hin taane miidhaa saba kanaatiif qabu. Wantiin ammaan tanatti dalagamaa jiru dhuguma waan kabeebsaa Oromoof akkan jedhan alatti dhokataadhaan wanti dalagamaa jiru. Wanti godhamaa jiru kan hin agarre mee wanta gannoota ja'an kan keessatti darbu abbaan gadaa karrayyuu abbootiin gadaa karrayyuu eenyu nami balleesse. So warri akkasitti jedhu kun hagam nami isaan fudhatanii jalaa socho'an kun gadaadhaaf bakka qaba. Abbaa gadaadhaaf bakka qaba. Dhuguma gadaa san sirna gadaadhaa ayyaantummaa Oromoodhaa qabu sanaaf akka inni gad dhaabatuuf warri kun hagam fedhan adda baafachuu malan isaan ka Oromooti. Maqaa sirna sanaa qaban waan taateef. Kanaafiyyuu waan taati jette suni kan yaamu akkuma nama siin jedhe kanatti walitti jedhamee akkasitti baasanii piippiin baaftee ummati kenna. Kana doonaan siin jedhin ummati kenna dhugaa ganna ja'an dabre kana wanti irratti dalagamin hin turre. Yakka guddaa ulfaataatu hanga akkam jedhanii qalaniitti isaan geessise bakka cufatti wanti hin godhamin hin turre. Oromummaa balleessuudhaaf sirna isaa balleessuudhaaf qabeenya isaa balleessuudhaaf jilbiiffachiisanii akka barbaadanitti oofuudhaaf ganna ja'an dabre kana keessatti hanga ammaatti itti fufaatii jira jechuudha. Uummatni keenya dhugumni waan dararamaa fi hiraarfama qabu sanarra dabree diinagdeedhaan kufaatiin diinagdee wanta uummata kanarraan gahaa jiru guddaadha jechuudha. Kanarratti kaasee egaa warroota amma siin jedhe san wanni godhanii warra uummata rakkinoota qaban kan keessessanii maqaa isaan akka sanaatitti uummatatu bahee waan akkasii jedhee akkas jedhee isaanumatu jechisiisaa ture jechuudha. Warruma akkasiitii sanatti godhuutti jira jechuudha. Agartee kanaaf garaagarummaan piippii fi isaan idduu jiru hin jiru jechuudha. Warroota gadaatti piippii idduu jiru hin jiru. Isaantu shaangulliituma isaanii piippii isaanii achi kaan malee isa dhugaa sirnicha gadaatiin ajeelloo irratti sirna gadaatiin kan abbaa gadaa ta'een isa san guuttateetii miti jechuudha. Kanaafuu waamichi akkasitti jedhame waamicha kaleessa qabsootti hoggaa ba'an gaaffii saba keenyaati warri nu dura jiru nutti dabarsanii nutti dhaaman lubbuu isaanii kennanii abbaaf haadha isaatillee namni mari'achiisee qabsootti galan jiru. Sammuma isaatitu ati kan saba kanaati kanaafiyyuu sabi kun rakkina keessa jira. Abbaa biyyummaa isaa dhabee sirni isaatillee kabajaaf ulfina dhabdee eenyummaan isaatu afaan isaatu dhabame Oromoo ta'ee afaan dhibiidhaa dubbataa isa santu mataa isaa keessatti isa kaasee saba kanaaf hanga gaaffiin tun deebitutti jedhee qabsootti galee malee waamichaanis kaba'ee miti waamichaanis kagaluu miti. Kaayicha santu gaaffiin saba sanaas dhugaadhaan deebitu qofatu isa galcha. Kan isa galchuu danda'u nagaa Oromiyaattis kan fiduu danda'u kan deebi'ee gaaffii suniin kaane yoo bifa akka sanaatti ittiin xumurame qofaa waan ta'eedhaaf waraanni bilisummaa Oromoodha. Har'as wareegama baasaa jira malee tan dhuunfaadhaaf yookaan fedhii dhuunfaa isaatiif jedhee raawwatuu miti.